Anas immoo asuma Dubaay keessan jiraadha. Barri kun jala antini jedhee ture beektaa namicha silkii isaatii fi riikaardii isaa qofan qaba. Na baay'ee rakkadheen jira dhugaa waaqa malumatu iyyuu harkaa badeen rakkisaa ture. Birri 3,000 dirhama 3,000 baay'ee ture jira garuu har'a matana yoon itti yaasee na jala ilma dubbata. Siifin galcharuma si galcha rakkadheen akkas ta'een akkas bakka sababa biraa daraddara. Innaa kana mee maal gochuun qaba gorsisiif kenname mi'aatisii waan jiru akkanaaf qoodduuf si rakkisuu. Achirratti komentii hedduun intini jechaa ture waan ta'eef anas immoo asuma Dubaay keessan jiraadha. Barri kun jala intini jedhee ture beektaa namicha silkii isaatii fi riikaardii isaa qofan qaba. Na baay'ee rakkadheen jira dhugaa waaqa malumatu iyyuu harkaa badeen rakkisaa ture. Birri 3,000 dirhama 3,000 baay'ee ture jira garuu har'a matana yoon itti yaasee na jala ilma dubbata. Siifin galcharuma si galcha rakkadheen akkas ta'een akkas bakka sababa biraa daraddara. Innaa kana mee maal gochuun qaba gorsisiif kenname mi'aatisii waan jiru akkanaaf qoodduuf si rakkisuu barbaade kodeetiyya. Ashi kodeeto qarshiin 3,000 ture jechuudha. Birri 3,000 dirhama 3,000 dhugaa maal akkan jedhee dubbadhullee beeku tureera baay'ee tureera. Kana jechuun waggaa darbee wajjin jiru nan amantu jechuudha. Maa gochuu waan hin dandeenyeef dhugaan jechuun ijoollee amma roobeel minaaminallee amma akka reen tureyyuu garuu akkuma tokko waaqayyo waa hundaafuu guyyaa qaba waan ta'eef jedheetu mana abdiidhumaan hin jira. Agama bakka sababuma adda kana siin jedhe siin jechuun danda'u sababuma adda natti ittiin jedhe jechuudha. Yeroo tokko qubinaa booditee namicha birrii irraan ergutu yaani birrii irratti gurguree namicha birrii irraan ergutu na ittiin jedheen yeroo tokko hidhameetiin maal bakka sababuma adda ittiin jedha. Innaa birri 3,000 ture ani lakkoofsa isaatii fi riikaardii isaa qofan qaba. Maqaan isaa Anawaar jedhama. Asuma keessa hojjechaatuma jira siin jedhaa dhoko maa bilookis nan goonee ani bakka giraan agartee man jira dhugaa rabbiin maal akka godhu wallaalee jechuudha. Ishi obboleetti baay'ee naaf galatoomna qeessaa eebbisuu yaada keetiifi innaa dura beektaa intini nu ergaa ture ana qofaaf osoo hin taane yeroo tokko hundumaaf iyyuu isatu iyyuu ergaa dursee iyyuu erga ture jechuudha. Ani yeroo san immoo aggaxaamii muddamarra waan hin tureef Itoophiyaatti wanta bitamu wayiiti jira saniifin orofaa jira minaamin inni naan jennaanin bakka dursa birrii jechuun ani kaa dura inni nuu dabarsaa ture yoo birrii iyyuu nurraa fuudhin nuu dabarsaa ture waan ta'eef jidduu sanitti aggaxaamii argateef itti aggaxaamii ta'eeti dursa intini jedhee irratti galche akkaawuntii bakka akkaawuntii irratti galche naan jennaan akkaawuntii irratti galche ani jedhee ta'u yeroo san jechuudha. Garuu akkaawuntii sunis kan isaan turre kan Hiriyaa isaa ture jechuudha maqaa isaatiin miti kan jiru lammaffaa immoo maqaa isaanii kan jiru immoo risiitii yeruma sana jalantiin jedhee beektaa hin qabne ture akkanatti ashiishii oduma naan jedhu oduma intini masaba keessa oduma taa'ee jiru achumatti haqamee maal jedheenaan bakka hin gatame wanti sun risiitiin sun jechuudha ture naani ani akkattis intini hin jenne tasuma waan jechuun waan badaa kan fuula badaa naantini jedheenaa deebisee hin beeku lammaffaa bilookii nan goone. Akkasumatti natti haasaa dhugaa qaarrallee taanan jechuudha. Amma sirii hin da'uum yoo nan itti dawwalle qoy deebisii dawwalaasti qoy malishee dawwallis minaamin jechaatu akkasitti intini jechaara riikaardiiwwan godhee fi dhaggeeffata isti qo'aaraa shaalloo minaamin bakka akkana intini jechaa jira jechuudha. Zooroo amma riikaardiilee sittiin dheeressu kan ittiin ergame baankarraan ture garuu risiitii hin qabu jechuudha. Innaa maqaa isaatiin irraallee miti kan akkuma sitti mee. Innaa karaa baay'eedhaan anis mokkoraan ture caalli hin jenne qoodii bilookis nan goone anis caalli hin jenne jechuun hiriyoota kootiin ijoollee baay'eedhaan birrii akka manaan dhufee fuudhee akkasitti akka dursa akkuma duraatti immoo suuta jedhee akka erga dursa ergeetu immoo booddeetti nima jedheetiin hin iyyuu ani birriin kun kootii jedheetutti nima haala sanii baay'ee mokkoree baay'ee tokko of eega beekta.
baay'ee of eegaa baay'ee intini jedha lakkoofsa amma hiriyoota koollee yoo itti haasa'anuyyuu eenyu isinii kenne akkamitti argattan lakkoofsa kun namni jedha namni haaromni seenee yoo birrii nu ergi namni jedhaniin jechuudha. Kanaaf intiniin jedhu maal beeka akkam akka ta'u gadi waaqayyo waa hundaafuu qaba jechuumaaf inni abdiin kun ganas jira abdiin kutu jedheetumanii. Na akkasiin jedha miidiyaa irratti sin baane qacal jechuu maal godhatte tani kan beekumti sin qabu waan ta'eef eenyutti dubbadha waaqa tokkicha malee sin jedha godheetiyyaa ammasii fi namni yaada tokko sii qooduu danda'a waan ta'eef yaaduma sanarraa siin jechuu barbaadeetiin koomentiidhaan kan hin arge san caalamoo keessaanis si dubbisanii waan tokko intini yaada sii qooduu danda'an jedheetiin tureera yeroo kamiyyuu ta'e inni riikaardiin inni haasa'u jechuun turuu baatittu birriidha miti yaani haqqeen keeti riikaardiin isaa sun hin jira waan ta'eef haalamee danda'amu yoo ta'e isti waan jiru kana jechuudha mareekiyo. Hojjechaatuma jira kiidoo hojjechaa jira kaargoosiin hojjetaa jechuudha. Kaargoosiin hojjetaa maqaa isaa hin jira. Akka hojjechaa jirummaa galsiidha. Garuu akka garamii akka danda'amu bicha waaqayyo haa beeku. Anis immoo intini miti beekta kontiraatas miti kanatti nuuf sodaadhe. Anis kontiraata miti intiniin qabaa idiin qabu paaspoortii qofan qabaa. Kanuma kanatti bakka. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya ala soora jirtan iddoodhuma jirtanitti nageenyi faraadha waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa guutus akka qabdan abdiin nan qaba anis obboleettiin keessan nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa viidiyoon irraa akkuma argitanii akkuma dhageessanii viidiyoo sagalee waraabame irraa jechuudha. Obboleettiin keenya kuni qarshii ishee gara biyyaatti ergachuu fi karaa gabaa gurraachaa qarshii ishee itti ergitee turte jechuudha nama kanatti. Garuu qarshii kana inni gara biyyaatti hin erginee fi waggaa tokko guuteetii jira jechuudha. Qarshiin kun osoo hin ergamin jechuudha. Haga yoona garuu yoo gaafatte iyyuu siif hin ergaa jedhee sababoota adda addaa wanta garaagaraa itti himaa jira jechuudha. Garuu isheen abdii kutachuus hin dandeenye qarshii kiyya nan argadha jedhee abdiin qabu dhabees jedhee garaa koos kutachuu hin dandeenye mee haala kamiin nan irraa fudhachuu danda'a yaada keessan naaf qooda na gargaaraa jechaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu mee asirratti isheen ani xiqqoo ishee wanti garaa koo keessatti intini jedhu tokkoffaa isheen waraqaa eenyummaa hin qabu jettee jirti jechuudha kan biyya kana nama haala hojjetudha. Inni kan biraa immoo waraqaan isheen ittiin birrii ergite suni ishee harkaa hin jiru tabalaashee jira barreeffamni isaa irraa bannaaniin ningatee jechaa jirti jechuudha. Inni kan biraa immoo akkaawuntii isaa irratti miti kan hiriyaa isaa irratti hangalchee warafaan qabamee jira jennaaniin kan hiriyaa koo kana irratti galchinaan jedhee akkaawuntii hiriyaa sana kennee ture jettee jirti. Kanaaf sababoonni kun amma akka isheen qarshii kana hin arganne isheen taasisamoo rakkina hin qabu ni argatti yaada jedhu soo qabatamee dhugumatti kuni baay'ee yaadni isaa wal keessa xaxamaadha jechuun anillee murteessuudhaaf baay'ee na rakkisaa jechuudha. Maaliif tokkoffaa waraqaan baankii ittiin ragaan ittiin ergame hin jiru. Inni lammaffaan immoo akka seeraan hin gaafannee fi waraqaa eenyummaa hin qabdu. Inni kan biraa immoo akkaawuntii namicha kana irratti miti kan isheen galchite kan hiriyaa isaa irratti inna kana gidduutti jechuudha. Wantoonni kun amma sababa isheen akka qarshii kan hin arganne ni taasisu. Turuu isaa kun rakkina qaba isa jedhu ani yaada kana waan natti ulfaatee fi isiniif qoodeetanan jira. Mee isin immoo yaada keessanii koomentii jalatti nu beeksisa. Lakkoofsa isaa immoo ni maxxansinaa jennaani lakkoofsa isaa maxxansine tarii hin beekamu miidiyaa fayyadama waan ta'eef hargee lakkoofsa isaa kana immoo cufuu danda'a argachuu hin dandeenyu. Yoo tarii namoonni na gargaaran hoo jiraatanii lakkoofsa kiyya keessan nan kennaa fi karaa hin beekamneen yoo kan danda'amu ta'e akka qabamu yookiin immoo akka gaafatamu taasisama malee amma lakkoofsa isaa maxxansine tarii namoonni irratti bilbilanii innis of shakkee
akka lakkoofsa isaa kana hin cufne naan jettee jirti. Kanaaf mee yaabulota koo ani waan hin murteessu xiqqoo ishiinatti ulfaate maaliif walxaxaadha waan ta'eef jechuudha. Isin mee yaada keessan koomentii jalatti namni yaada adda addaa maddisiisa waan ta'eef akkasumas namoota waan kana gargaaruu danda'an yoo jiraatan sheer gochuudhaani karaa adda addaatiin sheer gochuun biraan gahaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif qarshii akka kanaa jechuudha jechuun gara biyya keenyatti immoo hin jijjiirame hagam akka ta'u ni beektu. Ma qarshii 300 yoo ta'in jechuudha. Akka ofii yookiin dadhabbii ofii dhabuun hedduu tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu isin yaada keessan koomentii irratti naaf qoodaa. Anillee waan murteessu tokko waan dhabee jiruuf jechuudha. Maaliif namichi kun ammallee hojjechaatuma jira akkasumas dabalataan illee kaargoo ergaa jira jechaa jirti jechuudha. Egaa ani gama kootiini wanta ni ta'a jedhee yaada keessan qooda fiitan jira. Isin immoo akkasuma yaada keessan koomentii jalatti qooda fi please share gochuun immoo namoota adda addaa biraan gahaa viidiyoo kana isin jechuu barbaada. Akkasumallee ishii qofa miti namoota 7 yookiin 8 naannoo kana ni ta'u qarshii isaanii dhaban hedduu isaanii kan koomentii na barreessan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Tokko aga 11,000 gariin aga 4,000 gariin 6,000 gariin 2,500 gariin 3,000 hedduutu na barreessa jechuudha. Kan qarshii isaanii dhabanii sababuma gara biyyaatti ergachuudhaan ganamanii kan kaadaman jechuudha. Qarshii isaanii nama hedduudha jechuudha. Dhugaa hedduu tokko natti dhaga'ame kana hunda qarshii kana hunda dhabanii taa'uu isaanii obsa qabaachuu isaanii hedduu tokko nama gaddisiisa. Hojiin namaas qarshii nama ganuu isaanii dafqa namaa akkamiin nyaatee namni rafee bula. Waaqayyo isaaniif haa dhiisu jedha. Egaa har'a wanti isin jechuu barbaade isa kanadha. Isin yaada keessan nuuf qoodaa dhugaa dubbachuudhaa fi ani amma tokko wanna hin taajade keessan qoodatiifan jira. Garuu namoonni gargaaru barbaadanii akkasuma namni kun ni gargaara jettanii yoo yaaddanii viidiyoo kana sheer gochuun biraan gahaati akka gargaaramtu godha. Yookiin immoo sababa kanaan dura jechuun duraan isinii filme sanaan qarshii kana dhabuu ni dandeessi fudhachuu yookiin immoo argachuu gaafachuu hin dandeessu soo jettan yaada jiru nuuf qoodanii dhugaa dubbachuudhaa fi waa tokko murteessitee hin argadhus jettee abdii kutattee haa teessu nan argadhas jette karaa argamu sanaan bira dhaabbadhaa fitoo gargaaraa isin jechuu barbaada gama kootiini. Irra caalatti immoo laak sheer gochuu hin dagatina. Sheer gochuudhaan irra caalatti akka namoota adda addaa bira ga'ee yaada ishiif qoodan akka ishii gargaaraniif isin jechuu barbaada. Asinan jaaladhaa isinan kabajaa iddoo jirtanitti kanaaf ta'a hora baay'eedha.